Bismillah jechuun eegallaa deemsa keenya kanarraati. Alhamdulillahin ja'a tola rabbii qiyyaamooti. Nagaaf rahmanni isaa bu'u irra caalaa khalqiidhaatti. Nabi Muhammadin baana imaama ambiyootaati. Hundi keessan takka buusaa salawaata nabii irratti. Hundi keessan takka buusaa salawaata nabii irratti. Erga kana jenne boodaan ni dabarra sagantatti. Hanga xumura keenyattis hinafiina isin marti. Gahee kan kee erga baate waamichallee owwaatteeti. Qophiin jalqabdee waan jirtuuf galatoomaa jenna nuti. Hundi keessan odoo nafne barattoota ustaazooti. Hundi keessan odoo nafne barattoota ustaazooti. Biyyarraa tanaddaati yaa jaallan kiyya ahbaabii. Baga gammadde koongiraa yaa ustaaz Bilaal Habiibii. Barsiisaa fi bu'uureessaa markazaa yaatul quluubii. Barsiisaa fi bu'uureessaa markazaa yaatul quluubii. Eebumaa barattootaati kan dur mul'atan asirraa. Kunoo har'a maashaa Allah eeba ustaazaaf as jirra. Jabaadhaatii nutti fufaa aduwwii eegaatiin irraa. Ifaajiin teessan jannataa facaaftan ilmi ardirraa. Gaafa galata galfaman hundinuu yaa'ee dachirraa. Oomisha muruun gaafasii hunduu diin irra sabbaraa. Abdii qabna inshaallah obboleeyyan koo abshiraa. Abdii qabna inshaallah obboleeyyan koo abshiraa. Yaa ustaaz Bilaal Jibriili raajii hojjettee bararraa. Ofii keetiifis barachaa namaas barsiifte waltaraa. Baga gammadde siin jechuuf obbolaan keetiis dhufeera. Kunoo urjiiwwan keetillee siin ja'an baabaa koongiraa. Hunda isaanii yoo mil'atan gammachuu ifaa fuularraa. Akka ilmoo haadha gartee gammadan kunoo durirraa. Baga gammaddan urjiiwwan haalumaa kanaan nu bu'aaraa. Baga gammaddan urjiiwwan haalumaa kanaan nu bu'aaraa. Biyyarraa tanaddaati yaa jaallan kiyya ahbaabii. Baga gammadde koongiraa yaa ustaaz Bilaal Habiibii. Barsiisaa fi bu'uureessaa markazaa yaatul quluubii. Barsiisaa fi bu'uureessaa markazaa yaatul quluubii. Ustaaz Bilaal jalqabaas bahan ilmiidhaaf barbaachaa. Haadha abbaarraa fagaatanii rakkoo fi balloos koottachaa. Hunda obsumaan dabarsan mul'isan kunoo kaayyichaa. Matnootaaf tafsiira jidduu hattiin kitaaba bareechaa. Namni diinii rabbii qabu wallaalaa miti hayyichaa. Bilaal keenyaan kunoo jennee afeerraa dhufnee waamichaa. Jabaadhaa baradhaa jennaan wallaalaa filmiin qorichaa. Jabaadhaa baradhaa jennaan wallaalaa filmiin qorichaa. Ganamaa subiis qaanii deeman ilmiidhaaf barbaachaa. Ollaa'ina qofaa miti jiran lafattis barachaa. Haala kanaan jira kunoo obboleeyyan saas qajeelchaa. Kanaaf nuti dhufnee jenneen koongiraa jenneen hirmaachaa. Galatoomaa jenna martuu tokkummaa keessan cimsachaa. Galatoomaa jenna martuu
tokkummaa keessan cimsachaa. biyarraa tanaddaati yaa jaallan kiyya ahbaabii baga gammadde koongiraa yaa ustaaz Bilaal Habiibii barsiisaa fi bu'uureessaa markazaa yaatul quluubii barsiisaa fi bu'uureessaa markazaa yaatul quluubii kan inni irraa barates markazaa daarul hikmaadha matnoota fatiisa baay'ee asif baratee gaariidha dadhabee odoon je'ini ifaajee halkan guyyaadha akkanaa jechuun dubbate sheekni qiyyalleen gaariidha sheekha saas kan beeynen jiru hayyuu sheekh bayaan karroodha hawaasa isaa birattis maqaa kanaan beekamaadha kitaabaas kunoo kaayanii dhaloota dhufuuf abdiidha naawiif sarfii kan barbaadan deemaatii irraa baradha galatoomi sheekha keenya hordofaa sunnaa nabiidha galatoomi sheekha keenya hordofaa sunnaa nabiidha hubadhaa yeroo hundumaa barsiisaan ofii abbaadha nasiyaa baay'ee nuuf dhaaman jabaadhaa ilmii baradhaa bashaashaa namaatiiqni akhlaaqni isaatis gaariidha hayyuu keenya nuuf jabeeysaan hawaasa kootit dhaammadha qabxii gaarii asif fiduun fudhatee kunoo ragaadha je'een kunoo sheekni isaatis waan baratte barsiisuudha je'een kunoo sheekni isaatis baratte barsiisuudha biyarraa tanaddaati yaa jaallan kiyya ahbaabii baga gammadde koongiraa yaa ustaaz Bilaal Habiibii barsiisaa fi bu'uureessaa markazaa yaatul quluubii barsiisaa fi bu'uureessaa markazaa yaatul quluubii hadiyaan qabee dhufeenis nama lamaatu nakkanne haadha geerrootiif si fuudha du'aa'iin akkan daganne haala kanaan dhufne nutis ustaaza isaanii eebbifne je'an kunoo bar ustaazaan nu rabbuu maaf si jaalanne halkan guyyaas nu barsiifte dadhabee waanuun hin jenne rabbummaan siif haa kafalu aarsaa keen finnu lakkooyne rabbummaan siif haa kafalu aarsaa keen finnu lakkooyne urjiiwwan hayaatul quluub jaanuu ustaazaaf gammanne haadha geerrootiif si fuunis waardiyaa markazaa taane tiin rabbiin kunuunsinaa erga jaarraa kan arganne tiktookiif miisenjerallee asitti jalaa baqanne barachuu feenaa wal kaasaa galmeen teenya waan cufamne akkanaan sabbiraa isii qopheessan kunoonuus finne hunda isaanii walit qabne akkanaa jechuun eebbifne haa toltuu jiruun teeysanii takkallee nutuun irranne haadha abbaa keessan kan jiruuf umrii barakaa kadhanne kan fuulaa rabbii deemaniif rahmataa mootii abdanne kan fuulaa rabbii deemaniif rahmataa mootii abdanne biyarraa tanaddaati yaa jaallan kiyya ahbaabii baga gammadde koongiraa yaa ustaaz Bilaal Habiibii barsiisaa fi bu'uureessaa markazaa yaatul quluubii barsiisaa fi bu'uureessaa markazaa yaatul quluubii